Yoomas geenye salphaatti sittangaala manaako arabaaf gugguufteeti sittangaala manaako manan qabdu nafteeti sittangaala manaako dafqa koo ijoollummaati sittangaala manaako manan qabdu nafteeti. Yoomas geenye salphaatti. Yoom as gahee manni koo yoom as geenye salphaatti sittangaala manaako fayyoonis arabatti galteeti yoom as geenye salphaatti sittangaala manaako. Erga tokko maafi birqiidha moo kan jedhu jira. Birqiidha dibbiin godheen birqiidha hillim godhee birqiidhaan sin jedhe. Birqiidha anaaf bakka anaaf birqiidha sababni isaa itti dafqa qulqulluu dhiiga yoon jedhe ko soba miti kun dhiigadha. Maaliifi haca barbaramee miti hatamee miti kadhatamees miti qulqulluu dafqi asii yaa'ee asii xor jedhe laal asii as gidduu faayyaa'ee yeroo raamadaana asii dugda keessa faayyaa'ee dafqa bichaa taateetu hargantee hirriba dhabdeetu. Kanaafuu birqiidha bakka birqiidha hin xumuramne garuu birqiidha. Ana garuu keessa koo wanti na nyaate viidiyoo kana na fide beektu wayne jecha nama laal jechi nama amma asiin na waraana karaa dugdaa na waraana yeroon taa'u na waraana yeroon ka'u na waraana jechi nama jechuudha. Isheen amma nafte jechi nama lafee nama cabsanadhaan dhugumadha. Amma kaballaafaa dhayicha faan irraanfatta jechi garuu miimooriidhaas keessa ta'a. Namni sun garuu osoo ani isa lolee ratee akkasnaan jedhe hin aaru waan lola narraa qabuuf hin jedha. Osoo qiimii walirraa qabaanne waan qiimii narraa qabuuf hin jedha. Garuu lolallee hin qabu waan ban beekutti garuu hin beeku gaa namni akkamitti akka wal lolu hin beeku lolallee irraa qabu. Fayyoon yeroo mandumaa of tultimoo oduu odeessiti. Waa'ee nama garuu mana tokko iyyuu hin qabdu. Maqaadhaa biyya Arabaa dalagdee galte. Manuma kiraayii keessa teessi. Argite jechi nama akkamitti akka haamilee namaa cabsu dhugaa waaqa. Namni baay'een kan dhabama fa'aaf godhu reebamee miti bartumamee miti. Waan namni isaan jedhu dadhabeetu jiruu dadhabee jireenya dadhabee jecha namaa fa'a har'as boris waan ani yoomiin kana keessaa ba'a. Har'as namni akkasnaan jedha boris jedhee cillixoof godha. Namni tokko garuu karatti haamilee kee cabsu lafaa kaaniitu bar haadhanii sitti ufanii. Kuna hafee man hafne fayyoon mana qabdi kalas. Anamma waanuma tokkoof jedheen malee osoo rakkoon as nageesse funyaan bira jira miti rakkoon as nageesse deemeetti gala. Maaf rakkadhu gaa. So mana kiraayii waan kaffaluuf dhabe wayi qileen dhaqa achumaan dhaqa. An haageexa modhee mandaa malee habiiboche garuu ittan galan ture. Haageexa modheen taa'e malee balbala argitan balbala qaba. Inni guddaan balbala inni guddaan fi inni bukkeetti galeera. Balballi lamatti kanaa lamaatti godhan amma kun manni kun balbaluma tokko qaba barsuun balbala lama balbala isa guddaa fi bukkeedhaan balballi tokkotti galeera. Balbala isa saalaatti banamuuf inni kutaa ciisichaatti bakka balbala qabaannaan kala suush faayidaa manni kototni immoo asoo jira kototonni suma kana dhaqanii guggub jedhu amma gaafa geexamanitti. Amma mana qabamuu hin qabu. Qabdaa horreettan qabdadha. Warri maa akka lafee nama cabsitan immoo hin qabdudha. Himataa dubbichi garuu jechuudha. Abee nama keenya. Ani garuu eegaluun ekeeli maaliin qabdu namaan jedhee beeka akka taa'ee kee ciisee kee na yaadaan ani takka garuu qabeenya nama dubbadheen beeku. Waa'ee biyya ani professionii koo tokkoffaa shamarran gorsuudha lammaffaa waa'ee biyya Arabaat kana ala haaseen beeku. Professionii goos kanadha.
Kana ala shamarranii gorsee sin beeku waa'ee namaa jireenya namaa maali dubbadheen beeku akka kun akka fayyoon maal qabdi mana kiraayii keessa teessee ofii shittu ani immoo mana qaba mana akkasiin qaba siifaa dabalu I don't care about garuu anis mana qaba irra kannes immoo taasittis sigale inna waaqni immoo kana oluna ani kanarratti bakka kanarratti gammadaan jiramti waaqni immoo kan biraawunaa kennuu danda'a hin beekamu jechuudha kana dhiisee kun iyyuu si hin madaalodhe kan biraa G4 G5 minaamin lecture jiramti lecture sanaa kennuu danda'a I don't care garuu ani hundumaan jirutti nama fataa'edha nama yeroo hundumaa basha'udha qabaadhee dhabee I don't care mana kiraayitti galee minaamin I don't care garuu mana qaba sigaleera qaba kun blokkeetti aan ijaarame mukas miti waqees miti kanaafuu ture sigaleera miti protookoolii eeggatee waan ijaaramuuf ture bakka maa gochuu hin danda'an sigale na aarii akkasina dubbachiisa bara amma viidiyoo kana yeroon argu viidiyoo kana yeroo naa erganii naqni baay'ee naa erganii maaf na ergan seetanii balbala sa'aalaa isa guddaan jiramte amma qorqorroo irratti argitamni balbala isa guddaa sana sa'aalaa kavariidha baay'ee inni kavar manicha kavar godha isatti gashisiisadhe kanaaf isa inni immoo safarameetu mitiire waan kamuu safaraanidha mukaan waanti kamuu safaraan na uffanni safaraa manni safaraa maal balbalicha safaruu fi deemaniitu manicha akkanatti na waraaban balbala sa'aalaa isa guddaa jechuudha na kana viidiyoo kana yeroo na ergan immoo waan kun kun mana ta'eeraadha mana dha baay'ee hindaan qofa keessatti argitanitti namni keessara lukkuun jijjirti keessa namni keessara jechuudha namni illee itti galee jira na mana ta'eera jedhee yaade yaa amma waachuun bakka amma xumuramu tokko amma an humna qabutti jedhamee itti galadhee malee amma yuutu itti galamu hin beektu sin wootti galtaniis argitanii beektu tokkotti galanii tokko warra hojjetatan kutaa tokko hojjetanii tokko akkanatti keessa ta'anii warra hojjetatanis jiru akka humni isaanii danda'etti bakka garuu ani maal jechuun barbaade jala muree manan qabaa ilaali namittiin afaan bantu afaan bal'aa suni afaan kee bal'annan akkasnaan jettee daarii irratti walillee darbine waltillee dhufne sanuu anatu waa siin jedhee akkasnaan jette miti anumaa siin hin jenne maqaa keellee hin dhoofne oluma kaatee akkas jettee ani garuu amala koo keessatti fayyoon amala ishii keessatti nama caal jedhee naman tuqu deebiillee namaan deebisu I swear deebii namaan deebisu akka namoota kaanii miidiyaa kana irratti deebii namaan deebisu darbee nan deebisa garuu darbee isa jabaate jabaa ofirraa deebisu jabaa deebisa yoo jedhame ofirraa deebisa malee munaagduu tokko leegduu tokkoof deebii hin deebisu garuu waan jabaate abbaadhuma akka ofirraa deebisadhan waan jabaate abbaan kee hin falmata amma yoo jabaate hin falmattu yoo akkasan ta'e malee ani abbumti feete ol kaatee maqaa koo dhoofteef I don't care about inna nagaa sin gaafadheera garuu wayne sorry iqirta ifama naa godhaa nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii I love you I miss you isin jechuun dur kan wal beeknu fira duriitii nama ammaallee miti warra ammaa sinnooftu ammaallee miti isinii dur iddoo sanatti wal beeknaa biyya madaamitti wal beeknaa yalla irratti wal beeknaa siraa irratti wal beekna jaatee fi I love you I respect you na isin namoota hordoftoonni koo warri asii kuni namoota baay'ee gaggaarii baay'ee dinqii baay'ee yaada bareedaa qabdanii warra nama jibbuu hin dandeenye yeroo baay'ee
nama gorsuudhaaf wal'aansoo nama qabaa oltan qofadha sini baay'inaa jiraadha galatoomaa. Anyways egaa wanti kamuu suuta inuma bira gahamaa obsa qabaachuudha. Obsuu barbaachisaa. Iddoo kennuun hin barbaachisu waa'ee namaadha. Nama fakkeenyaaf yaa haa argituumaaf jedheen malee I don't care hin dubbadhu guutan waan akkas akkasii tirki mirkiidha kun tirki mirkiidha yeroo al tokko barbaachisa iman dubbadhee egaa jabaadha siniin jedha. Namni uraa keessan bal'isuu barbaada jabaadha. Harka sinitti naqachuu barbaaddi gadheen jabaadha. Hin dhaggeeffatina. Waan tokko immoo deebii baay'isuunis hin barbaachisu. Anammoo waa'ee mana koo yeroo naa dhufu jechi kun na nyaate waan ta'eef baay'ee dubbadhe malee ani dubbadhu. Kun iddoo biraa deemee haasaa baran muudiin koo yaa araadaa lijiidhaan iddoo biraa deemee haasaa waan haasa'u na dhabsiisee hin beeku waan